Yesuus itti dabalee guyyichaa fi yeericha sana garuu abbaa duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqa irraa ilmis namni tokkollee kana hin beekan. Bara Nohitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Bara sanaa bishaan badiinsaa duraa amma Nohi markabatti galetti namoonni nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaa turan. Isaan amma gaafa bishaan badiinsaa dhufee hunduma isaanii haree sokketti otoo hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a. Gaafas namoonni lama lafa qotiisaatti hin argamu. Inni tokko hin fudhatama, inni kaan immoo hin dhiifama. Dubartoonni lama dhagaa daakutti hin daaku. Isheen tokko hin fudhatamti, isheen kaan immoo hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektanii dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessaa yeroo hattuun itti dhuftu otoo beekee hin dammaqa. Mana isaas hin qojisiisa ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isin immoo qophaa'otaa ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti hin dhufa jedha. Nagaaf araarri jaalalli waaqayyoo dachaa daddabalee isiniif haa baay'atu. Kutaa macaafa qulqulluu amma isinii dubbise Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 36 kaasee amma lakkoofsa 44tti kan jirudha. Tole nagaa kootti taansuudhaan gara yuutuubii jaalalli shoo kan dhuftan haaraa jechuudha. Maatii nuftaa maatii jaalalli shootti makamaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni maatii jaalalli shoo taatanii jirtan immoo yaada keessan komentii jalatti nu barreessaa. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala maatii ta'a. Obbolootaaf sheerii godhaa isiniin jechuun jaaladha. Tole egaa kutaa macaafa qulqulluu amma dubbise kana keessatti yeerichaa fi guyyichaa omti nu akka hin beekne gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo itti dubbatu argina jechuudha. Yeroo kam yeroon dhufa ilma namaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkuma macaafa qulqulluu keenya keessatti abdii nu abdachiisee deeme. Akkasuma immoo hojii ergamootaa boqonnaa tokko keessatti egaa gaafa ol fudhatamu yaa warroota Galiilaa maal waaqa keessa ilaaltan jedhee ergamaan waaqayyoo bartootatti gaafa dubbate isa amma simbira ol fudhatan kana akkuma argitan booddee immoo deebi'ee hin dhufaa jedhee isaanitti dubbateera. Yesuus Kiristoos cubbuu ilmaan namootaatiif dabarfamee kennamee gara biyya lafaa dhufee cubbuu sana nurraa cuqaasee gara mirga teessoo waaqayyootti mootinii ol deebi'eera. Egaa abdii nuuf galeera. Ani yoon deeme isinii wayyaa, yoon ani deeme iddoon isinii qopheessaa, iddoon ani jiraadhu isinis hin jiraattan jedhe. Egaa kutaa kana keessatti kan nu yaadachiisu yeroon dhufa ilma namaa yoom akka taane eenyumtuyyuu beekuu akka hin dandeenye macaafa qulqulluu keenya keessatti irra deddeebi'ee nutti dubbata. Egaa warra akkamiif dhufaatiin gooftaa kan hin beekne? Warra akkamiiti dhufaatii gooftaa kan beekan? Warra Yesuus Kiristoositti amananii jiranii dhufaatiin gooftaa tasa ittiin ta'u. Obboloota koo Yesuus nuuf dhufamoo nutti dhufaa jira. Egaa bara Nohitti akkuma ta'e yoo jedhu bara Nohi bishaan badiinsaa tureera. Amma Nohi markabatti galutti maaltu ture? Nohi markaba isaa tolfatee erga markabatti galee booddee bishaan badiinsaa lafarra guutee namoota hundumaa hare. Isa dura garuu wanta godhamtu jira. Inni sunis nyaachaa, dhugaa, fuudhaa, heerumaa akka barbaadanitti jireenya gadhiisii jiraachaa turan. Egaa kutaa sana keessatti keessattuu boqonnaa 6 seera uumamaa jechuudha. Waaqayyo kan garaan isaa itti gaddee ilmaan waaqayyoo warra jedhamaniif tumaal godhee hejjaa ture wanta waaqayyoon jaallanne
maal gochaatii turanii raawwachaatii turanii garaan waaqayyo raawwatee gaddee nama humnuu isaatti waaqayyo hin gadde. Kanaaf egaa kutaa sana keessatti bishaan badiinsaa sun kan dhufe namoonni cubbuu gurguddaa waan hojjetaniif. Noohi garuu erga markabatti galee booddee bishaan badiinsaa lafarra fudhate. Akkuma yeroo sana ta'ee ammas dhufa ilma namaattiin taa'edha. Taatee baay'een isaa immoo raawwatamaa jira. Namoonni lama ta'anii gara qotiisaa hin adeemuu jedha. Inni tokko hin fudhatamaa, inni tokko hin dhiifama. Obboloota koo abbaa manaaf torbee darbe kana keessa wanta hubachuutii qabnu balaa konkolaataatiin osoo sargii ofii isaanii cidha ofii isaanii nyaachuudhaaf deemanuu abbaan manaa biraa fudhatamee haati manaa hin hafte. Akkasuma immoo bakka hirribatii ka'anii haati manaa hin duute abbaan manaa hin hafe. Ilaalaa wanti macaafa qulqulluu keessatti caafamee jiru tokkoon isaa raawwachaa jira. Yeroo kaleessa dheengaddaa caalaa yeroo nuti waaqayyotti dhiyaanne natti hin dhufinnaaf koottu malee jenneetu qoqophoofne Iyyesuusin eeggachuu qabnu yeroo ammaa kanaadha. Yeroon ammaa kallattii garaagaraatiin balaan garaagaraa raawwachaatii jira. Nu yoo dammaqnee jirra lafti socho'aa jira. Barreeffama obboleessi tokko barreessee dubbisee lafti akkuma socho'uun isaa itti fufeera. Namni garuu homaa socho'aa hin jiru. Kana jechuun namni socho'aa hin jiru jechuun amantii keenyatu cimee dhaabbachaa jira osoo hin taane nuti socho'uu kan qabnu gara waaqayyootti deebi'uudhaan. Yaada garaa keenyaa geeddarannee mootummaa waaqayyoo raawwattee dhiyaatteerti. Iyyesuus Kiristoos ni dhufa. Iyyesuus Kiristoos lammaffaa deebi'ee gaafa dhufu akka kaleessaa sana araaran miti. Kaleessa araara baatee dhufee oolaa araaraa ta'ee dhufee har'a garuu dheekkamsaaf dhufa. Yaa biyya lafaa, yaa sabaa gara waaqayyootti yaa deebinu. Waaqayyo yeroo hammaa kana dheekkamsa gurguddaadhaan ka'eera. Namni ganama abbaan manaa fi haati manaa ganama lama ta'anii ba'an galgala garuu tokko ta'anii galaa jiru. Wantoonni baay'een isaa wanti macaafa qulqulluu keessatti caafamee jiru raawwachaa jira. Dheekkamsi waaqayyoo yeroo hammaa kanatti boba'ee jira. Nuti garuu dammaqaatee hin jirru. Yaa dammaqnu. Akka hattuutti akka nutti hin dhufne. Osoo nuti rafnee jirru akka nutti hin dhufne. Osoo nuti ammaayyuu waliin dhoofnu. Osoo nuti waa namaa hojjennu Kiristoos akka nutti hin dhufne. Osoo nuti ammaayyuu nutti hin dhiin garaan jaalalaa nu gidduudhaa dhabameera. Tokkummaan waldaa kiristaanaa keessaa dhabamee jira. Jaalalli waldaa kiristaanaa keessaa dhabamee jira. Waaqayyo ammas gara kootti deebi'aa, dammaqoo ta'aa, qophaa'oo ta'aa jechaadha obboloota koo. Akka qophoofnu sagalee waaqayyoo nutti dubbachaa obboloota koo. Kanaaf gara waaqayyootti haa deebinu. Akka dammaqnu guyyicha yericha sana oomtuyyuu hin beeku. Dammaqaatii argamaa nuun jechaadha. Namoonni baay'een ciniinsuu keessa jira yeroo ammaa. Wallaansoon baay'achaa jira ammaa. Rakkinni baay'achaa jira yeroo ammaa. Rakkinni akka baay'atu immoo macaafni qulqulluun keenya nutti himeera. Macaafni qulqulluun keenya sirriitti akka rakkinni ciniinsuun akka baay'atu nutti himeera. Ciniinsuu sana keessa garuu jabaatee kan dhaabbate maal ta'a hin fayya. Nuti har'a garaa dhiifamaa walii dhabne. Ija bitaatiin wal ilaalaa jirra. Yoom akka gara gooftaa deemnu hin beeknu. Dhaloota umuriin isaanii waggaa meeqan taane yeroo ammaa kana
waggaa 20 waggaa 30 jiraachuun baay'eesaa rakkisaa ta'eera jechuudha. Ola deemadha kan nuti dhabaa jirru. Kanaaf guyyicha yerichi dhiyaateera. Ciniinsuun baay'ata milikkitoonni baay'een raawwachaa jira. Biyya keenya duwwaatti miti. Biyyoota garaagaraa keessatti milikkitoonni garaagaraa mul'achaa jira. Kanaaf har'as Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos harka bal'isee nu eega. Tarii warri wangeela mootummaa Waaqayyoo kanatti hin amanne, warri kallattii garaagaraatiin Kiristoos irraa deebi'aa jirtan gara Kiristoos hin deebi'aa. Warri wangeela kana lafatti gadi dhiittanii dhugichas ni gale kana fayyina kana fudhattanii fayyina kana dhiittanii deemtan ammayyuu deebi'aa. Akkuma ilma mana abbaa isaatii ba'ee badee sana Kiristoos har'as harka bal'isee isin eega, harka bal'isee nu eega. Yaada garaa keenyaa geeddarannee akka gara isaatti deebinuun barbaada. Waaqayyo anaaf isin haa gargaaru. Anaaf obboloota ta'u gara Waaqayyootti deebinu isiniin jira. Dhugaa dubbachuuf baroota keessaa barri jira. Barri bara kana gaddi watwaannan karaa baay'eedhaan ta'aa jira. Waaqayyo adda baasee gaafa nutti dubbatu immoo nuti jalaa didaarra addumattu jechuudha. Kanaaf Waaqayyoon haa dhageenyu isiniin jechuun jaalladha. Waaqayyoon cimsinee haa kadhannu. Kadhata keessan hin dhiisinaa. Itti fufaa akkuma jedhee kadhata keenya dhiisuu hin qabnu. Kadhata keenya itti fufnu. Yesuus Kiristoos alfaadhaa, omeegaadhaa. Anaadha inni jalqaba, anaadha inni xumuraa akkuma jedhe. Inni duraas, inni booddees, inni jalqabaas, inni xumuraas anaadha akkuma jedhe. Maraanaataa Yesuus deebi'ee ni